Waletta Maariyaamani yaw dhimma lubbuutii abbaa kan isin gaafachuu barbaade biizii akka taatan nan beekaa voosii namaa geeffachuu illee akkasumatti mijanne nan beeka garuu barreeffamaan haalliin isaa itti ibsu waan na dhibee fi innis obboleewwan keenya xoofoo waldaa Abuna Gabra Manfas Qidduus hojii barakataa kan hojjennu xoofoo qabna. Xoofoo sana keessatti obboleettiin keenya tokko duraanuma keessa jirti. Tokko immoo dhiyeenya kana xoofootti kan ishee makamte jechuudha. Har'a yeroo xoofoo sagantaa xoofoo keenyaa suuraa ijoollee dhiqqisanii waldaa irratti waan arginuuf isheen duraan keessa jirtu haaraa kan dhufte tana argite. Warri isaanii warra wal ajjeesetu jira duraanii gumaanis hin baane warri wal dheessaa jechuudha. Na mucayyoonni duraan keessa jirtu tuni warri keenya warra gumaati ani duraan beekne har'a footoo ishee argee kanaaf xooforraa na baasinaan jetti. Isheen immoo xoofoo keessa kan dura turteedha. Akkam taame abbaa ani wanti hin beeku waan jirreef abbaa gaafadhe tanan isinitti himaa eenyu akka ba'uu qabu yookaan kan ba'uun barbaachisus ta'e yommuu rakkoon qabus ta'e wanta abban jedhan isinitti himaa jedhee tanan kan callise kanaaf maal haa ta'u kun akkam ta'uu qaba kan jedhudha abbaayi. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Deebii isinan eeggadha yaa ijoollee kun akkam akka gochuu qabaniif. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu miseensi wangeeltuu fi kan taatan hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya alatti kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu. Akkam yoo dhageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Baga ayyaanota raadota qulqullootaa guyyaa har'aa kabajamee ooleetiin geessan baga wajjumaan geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan ala keenya qulqulleetti dubroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya hunduma keenya duukaa haa ta'u jechuun barbaada. Akkuma beekamu hundumti keessan armaan olitti sagalee dhageessan kanaa fi deebii bal'aa laachuun dirqama barbaachisa. Yeroo baay'ee namni ati jaalattu gaafa hamatamu anaafis jedhiitii dhaga'i boris akkuma kan hamatamuu dandeessa jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Akkuma dhageessan ijoolleen kun dura biyyatti rakkoon keeziin maatiin isaan qaqqabee ture. Gaafa online keetti immoo tajaajillu otoo hin beekin bakkeewwan tokko bakka xoofootti yookiin immoo wal arguu hin danda'ama. Maatiin jara kana egaa biyyatti wal baqachaa jiru. Amma akka tasaa ta'e immoo Waaqayyoon walitti fideera. Xoofoo waliin dhuguudhaaf gaafa sura walii erganii jarri kun kaleessa biyyatti wal beeku maal gochuu qabna yookiin immoo ijoolleen kun maal gochuu qabu waliin dhugumoo wal faana taa'umoo gargar bahumoo xooficha dhiisuu yaanni jedhu baay'ee ka'ee jira. Dhugumatti yaanni kun yaada baay'ee ulfaataadha. Hunda dursa xoofoo jechuun maaddii jaalalaa yookiin immoo agaabbee jaalalaati. Gooftaan keenya suumaan keenyas Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 27 irrattis dubbateera. Inni biraan immoo Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 20 kaasnee gaafa ilaallu egaa akkuma kana waliitiin gaafa walitti qabamtan kan isin nyaattan irbaata gooftaa mitiiyyuu yeroo nyaattanis immoo tokkoon keessan tokkoon isaanii mataa isaanii irbaata mataa isaanii nyaatu jechuudhaan yemmuu walitti qabamtan yemmuu dhugdan manoonni isaanii mana hin qabdani yookiin immoo waldaa Waaqayyoo yookiin immoo mahabara Waaqayyoo tuffattu tokkollee kan hin qabne ni qaanessitu jechuudhaan maali lapheen keessan waan kana irratti hin galateeffattanii jechuudhaan hin dubbata jechaan asirratti
Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa dabarsee of kenne sanatti halkanittii sana buddeenicha kaasee eebbise cabsees hoodhaa nyaadhaa kun waa'ee keessaniif kan nan gala'u dhiiga koodha. Waa'ee keessaniif kan cutu foon koodha. Isa kana immoo yaadannoodhaaf taasisaa. Akkuma kana immoo irbaataatiin booda tsuwwaa sana kaasee eebbisee tsuwwaan kun dhiiga kootiin kan ta'u kakuu haaraati yookiin immoo waadaa kakuu haaraatidha. Yeroo dhugdanis hundumaa isa kana immoo yaadannoo kootiif taasisaa jedhe. Buddeen kanas yeroo nyaatanitti immoo hundi keessan tsuwwaa kana yeroo dhugdanitti immoo yoo hundumaa gooftaan hanga dhufutti immoo du'a koo dubbattu. Osoo isaaf hin galiin buddeena kana kan nyaatu tsuwwaa gooftaa kan dhuge innuu fooniif dhiiga gooftaa irraati idaa yookiin immoo ba'aa ofirraati qaba. Namni hundumtuyyuu mataa isaa of haa qoru. Buddeenichas haa nyaatu tsuwwaa sanas haa dhugu jechuudhaan Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 20 kaasanii hanga 30tti yoo ilaallu seera isaa, heera isaa, adeemsa isaa bifa ittiin xoofoo yookiin immoo tsuwwaa dhuguu dandeenyu ifatti bakka kana irratti kaa'ee jira jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo xoofoo dhuguudhaan dura maaltu narraa barbaachisa? Seera maalii guutee argamuun qaba? Ulaagaan xoofoo dhuguu maalidha? Jalqaba xoofoon jaalala maaddii yookiin immoo agaappee jaalalaatiif taasifamudha. Agaappee jaalalaatiif kennamu, dhugamu, nyaatamudha jechaadha. Asirratti jibbiinsaatiin taanee mufiidhaan taanee xoofoo Waaqayyoo, maaddii Waaqayyoo, maaddii jaalalaa kana dhuguu hin dandeenyu, nyaachuu hin dandeenyu. Ijoolleen kun akka tasaa ta'ee biyya isaanii ba'anii biyya Arabaa deemanii otoo hin yaadiin immoo lafa tokkotti dhufanii jiru yookiin immoo bakka xoofoo kanatti dhuganii dhufanii jiru. Eenyuun baasneetu eenyuutiin keenya? Dhugumatti gaaffii baay'ee rakkisaadha. Wanta akkasii kun sin quunnamuu danda'a. Qulqullichi Salamoon waa jedha. Lafa jibbi jirutti cooma nyaachuurra lafa jaalalli jirutti goommana nyaachuu wayya jedheetu yaada kana irratti kaa'aa jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Yaada kana irratti lafa jibbi hin jirutti xoofoo dhuguun hin danda'amu. Yaadannoo gooftaa, tsuwwaa jechuun yaadannoo gooftaati. Waldaa yookiin immoo mahabara jechuun yaadannoo gooftaa lafatti ta'uudha waan ta'eedhaaf jibbiinsaatiin mufinnaatiin taa'uu hin danda'amu. Egaa wanti kun wal dhabdee namoonni qaban dursa nyaachuun dura dhuguun dura of haa qoratanii eenyummaa isaanii haa beekanii isaan keessa haaloo qabachuun jibbiinsi yoo jiraate isa kana laalanii erga waan kana qulqulleessaniitiin booda nyaata kanaaf haa dhiyaatanii jedhee gooftaan keenya kaa'ee jira jechaadha. Ijoolleen kun otoo hin beekin xoofoo kana keessa dhufaniiru, maatiin isaanii wal ajjeesaniiru yookiin immoo warra gumaatii jechaadha. Warra gumaa ta'anii wal faana xoofoo dhuguu danda'u. Ija hafuuraatiin gaafa ilaallu ijoolleen kun araaramanii isaan miti yakka kana kan raawwate qaama biraati. Qaama yakka kana raawwateef immoo Waaqayyoon akka isa gaafatu ifadha. Haa ta'u malee garuu namni foon immoo dadhabaadha. Jireenya isaa keessatti lafa tokko bakka jaalalli hin jirretti xoofoo kana keessa waliin taa'uurra eeyyama isaatiin qaama ba'uu barbaade baasanii xoofoo sana waliin dhuguu wayya malee haa araaramanii akka seeraatti haa araaramanii otoo jenneeti. Yeroo hundumaa yaada maatii isaanii gaafa yaadatan rakkoo garaagaraa keessa galuu danda'u. Yaadaan walii galtee dhabuu danda'u. Yaada maatii isaanii rakkoo maatii isaanii irra qaqqabe sana yaadatanii jechoota darbaa walitti dubbachuu hin danda'u. Jibbiinsa kaleessa caala har'a immoo walitti bu'uu waan danda'aniif xoofoo kana mucaan nan ba'a jette, isheen duraa keessa teessee mucaan nan ba'a jette
Soofuu kana keessa gaggeessuun dirqama waan ta'uudhaaf otoo danda'ame otoo rakkoon isaanii furame otoo araaramanii baay'ee gaariidha. Araaramuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf kanarratti miseensonni chaanaalii keenya soofoo garaagaraa dhugdan dhimma soofoo irratti wanti beekamuu qabu seerri isaa jibbiinsa haaloo nama waliin qabanne faana soofoo dhuguu hin dandeenyu. Lafa tokkotti maabara tokko keessa waliin jiraachuu hin dandeenyu. Maaddii nyaannu sun maaddii jireenyaa agaappee jaalalaa waan ta'eef agaappee jaalalaa fudhachuudhaaf immoo jibbiinsaatiin fudhachuu hin dandeenyu. Deebii gabaabaasuma kanaa otoo danda'ame walitti araaramanii otoo ta'anii gaariidha. Garuu foon dadhabaadha waan ta'eedhaaf wal qoruu jira afaan walitti darbuu waan jiruudhaaf mucaa kana gaggeessuun dirqama ta'a yaada jedhuun qaba. Yoo ammas sinii galuu baate deebi'aati na gaafadha. Wangeeltuu fi sabiskiraayibii sheerii gochuu hin dagatina. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa walii keenyaaf jaalala nuuf haa kennu. Seera soofootiin wal qabate guyyaa biraas haasa'uu dandeenya jechaadha. Nagaatiin tura.